Hayyee ashama akkam jirtu walitti deebinee jirra. Har'a kaniin irratti dubbadhu mala ittisa ulfaa isa kamtu guutummaa guutuutti ulfattisaa kan jedhudha. Isa kamtu parsantaa dhibba akka ulfi hin uumamne ittisuu danda'a. Egaa malli ittisa ulfaa gosa hedduu jira. Isaan kana hedduun keessan ni beektu deeman yaada. Walakkaan isaanii hormoonota. Hormoonota jechuun kan guyyaa guyyaan liqimfamu jira. Kan ji'a sadii sadiin irreerra waraannatamu jira. Kan immoo waggaa 3 hanga 5tti immoo irree keessa suuqamee galu jira. Akkasumas kan gadameessa keessa seenu jira. Guyyaa lakkaa'uudhaan jira. Koondemiin jira. Gosa hedduu jira. Isaan kana keessaa isa kamtu parsantaa dhibba effektiiviidha. Guutummaa guutuutti ulfi akka hin uumamne kamtu ittisaa kan jedhudha. Akkasumas immoo akkuma beektanis kana malees kan immediately fudhatamus jira. Kan emergency contraceptive jedhamu. Mala ulfa ittisuu kan yeroo atattamaa kan jedhamu. Mee isaan kana isa kamtu parsantaa dhibba effektiiviidha kamtu immoo xiqqoodha kan jedhu waliin haa ilaallu. Malli parsantaa dhibbaa akka ulfi hin uumamne kan ittisu guutummaa guutuutti wal quunnamtii saalaa gochuu dhiisuudha. Malli qusannaa kan guutummaa guutuutti ulfa dhorku hin jiru. Qusannaa maatii kan jedhaman egaa warruma nama maqaa dhahaa turedha. Isaan parsantaa dhibba effektiiviidha kan jedhamu hin jiru. Guutummaa guutuutti akka ulfi hin uumamne kan godhu parsantaa dhibba kan ittisu wal quunnamtii saalaa gochuu dhiisuudha. Haa ta'u malee dandeettii isaanii irratti hundaa'uudhaan dandeettii isaan akka ulfi hin uumamne dhorkuu irratti qaban irratti hundaa'uudhaan qusannoon maatii bakka 3tti qoodamu. Kanneen sadarkaa guddaadhaan hanga parsantaa 99.5tti akka ulfi hin uumamne ittisan kanneen giddu galeessa ta'anii fi kanneen gad bu'oo ta'an kan jedhamu akkas jedhamuudhaan bakka 3tti qoodamu. Hunda caalaa dandeettii ulfa dhorkuu kan qaban the most effective kan jedhaman hanga parsantaa 99tti kan ulfa dhorkan kan gadameessa keessa kaa'amu yookaan IUCD kan jedhamuu fi isa irra keessa suuqamudha. Impilaantii fi IUCD. IUCD jechuun kan gadameessa keessa kaa'amudha. Impilaantiin immoo kan irree keessa suuqamudha. Isaan kun the most effective jedhamu. Kanneen jiran keessaa kanneen sadarkaan ulfattisuu isaanii hanga parsantaa 99 gahudha. Kan lammaffaa giddugaleessa kan ta'an dandeettiin ulfattisuu isaanii giddugaleessa kan ta'an kan jedhaman immoo hanga parsantaa 95 kan gahan yookaan moderately effective kan jedhaman gadee kana keessatti lilmoo yookaan injectable kan jedhaman kan ji'a 3 waraanamanii fi akkasumas kan guyyaa guyyaan liqimfamu hormoonota warra ta'an warri kun kan ji'a 3 marfee waraanatamuu fi kan guyyaa guyyaan liqimfamu kun isaan kun warra giddugaleessa jedhamu. Parsantaa 90 hanga 95tti dandeettii ulfa ittisuu qabu. Kanneen gad bu'oo ta'an immoo garee dandeettiin ulfa dhorkuu isaanii gadaanaa ta'an least effective kanneen jedhaman immoo kanneen akka koondemii, kalaandarii yookaan guyyaa lakkaa'uu, diyaafiraamii kanneen kana fakkaatan least effective jedhamu. Akkuma suuratti argitan very effective yookaan least effective jedhamu. Very effective jechuun impilaantii fi kan irree keessa suuqamuu fi kan gadameessa seenudha. Kan giddu galeessa ta'an immoo kan guyyaa guyyaan liqimfamu akkasumas kan ji'a 3 waraanamudha. Least effective immoo guyyaa lakkaa'uudha, koondemii fayyadamuudha akkasumas diyaafiraam kan jedhamu kan kun least effective jedhamu. Kanaaf egaa akka waliigalaatti bakka gurguddoo 3 kanatti qoonna malee parsantaa dhibba kan ulfattisu wal quunnamtii saalaa gochuu dhiisuu qofadha. Qorichi yookaan dawaan hin jiru jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii.